Odujoom sagantaan afturaa guddaan daandiirraa magaalaa Finfinneetti geggeeffamaa jira. Xiyyaarri Itoophiyaa si'a lammataatiif qilleensa Somaaliyaa irratti walitti bu'uuraatti ooleetti jira. Haleellaa shororkeessummaa Moskootti qaqqabee booda pirezidaantiin Raashiyaadhaa Puutiin waamicha namummaa fi dhiifama dhiyeessanitti jiru. Kana madaawatan kun oduu jootire amma oduu bal'inaatti dabaraa waliif TV irraa Nabboo Maqaasooti nufaana bu'a. Sagantaan afturaa guddaan daandiirraa magaalaa Finfinneetti geggeeffame. Sagantaan afturaa kana irratti hordoftoonni amantaa Islaamaa hedduus irratti qooda fudhatanii jiru. Sagantaan kun yeroo afuraffaatiif kan geggeeffame yoo ta'u, pirezidaantii mana marii Islaamummaa Itoophiyaa dabalatee aangootii mootummaa federaalaa adda addaa sagantaa kana irratti hirmaataniiru. Kaayyoon keenya jalqabaa Finfinnee jiraatota isheetiif mijataa taasisuudhaaf waadaa gallee milkeessuudhaa jiran muummeen ministeera Federaalaa Dr. Abiy Ahmed. Hojiilee misoomaa koriidarii magaalaa Finfinneetti hojjetamaa jirus gamaggamaniitu jiru. Gamaggama taasisaniin kaayyoon keenya jalqabaa Finfinnee jiraatota isheetiif mijooftuu taasisuuf waadaa gallee milkeessuudhaas jiraniiru. Adeemsa misoomaa kun qabeenya dhuunfaa mootummaa kutaalee hawaasaa galii gadaanaa qabanii fi qaamolee garaagaraa tuquu akka danda'u fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ibsaniiru. Hojiin faayidaa yeroo dheeraa giddu galeeffatee hojjetamaa jiru kun walitti xumuramuu qooda fudhattootaa fi uummata bal'aaf faayidaa inni qabu olaanaa ta'uu hubachiisaniiru. Dabalataan aadaan hojii har'a mul'ataa jiru kun guutuu biyyattiitti baramuu fi baay'achuu akka qabus yaadachiisaniiru. Biiroon barnoota Oromiyaa fi Yuunivarsiitiin barnoota Kosobee waliigaltee waliin hojjechuu waliif mallatteessaniitu jiru. Liyaata Addasee bal'asaa qabdi. Biiroon barnoota Oromiyaatti barattoota ciccimoo fi dorgomtoota ta'an horachuuf dhaabbilee barnoota olaanaa waliin qindoominaan hojjetamaa jira jedhe. Biiroon barnoota Oromiyaa fi Yuunivarsiitiin barnoota Kotobee waliigaltee hojii walii mallatteessanii jiru. Waliigaltee kanas hoogganaa Biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo fi Pireezidaantii Yuunivarsiitichaa Dr. Biraana Masqal Xannaatu mallatteesse. Hoogganaan Biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo waliigalteen mallattaa'e barattoota ciccimoo fi dorgomtoota ta'an horachuu keessatti gahee guddaa qabaachuu eeranii jiru. Yuunivarsiitichi addatti barattoota sadarkaa lammaffaa kan barsiisu ta'uu himuun manneen barnootaa bultii addaa torba naannichatti barsiisaa jiran qabnu waliin dabalamee barattoota gahumsa qaban horachuu keessatti gahee qaba jedhan. Kana malees qo'annoo fi qorannoo geggeessuuf rakkoo qormaata waliin jiru furuu fi sirna barnootaa cimsuu keessatti gahee guddaa qabaachuus ibsanii jiru. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii barnoota Kotobee Dr. Biraana Masqal Xannaa atoomni hojii taasifame qo'annoo fi qorannoo rakkoo furuu danda'an waliin ta'uun hojjechuuf kan dandeessisu ta'uu himan. Rakkoo cabiinsa barnoota akka biyyaatti mudate keessaa bahuuf barsiisota leenjiin gahoomsuun hojii xiyyeeffannoon hojjetamuudhas jedhanii jiru. Akka OBN gabaasetti barsiisonni ogummaa barsiisummaa jaallatanii hojjechuun dhaloota gahoomsuu keessatti gahee isaanii akka bahatan gochuuf kan hojjetamu ta'uu dubbatan. Milkaa'inaa fi qindoominni murteessaa ta'us himanii jiru. Itoophiyaatti baatii darbee keessa qofaa namootiin 764 dhibee busaan du'uu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beekseera. Girmaa Guddisaa bal'ina qaba. Itoophiyaatti lammiileen 764 dhibee busaatiin lubbuun darbuu isaanii dhaabbanni Ochaa beeksise. Lammiileen Itoophiyaa 764 kan ta'an ji'a gurraandhala bara 2016 keessa qofa sababa dhibee bookee busaatiin du'uu isaanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessa dhimmoota namummaa Ochaan ifoomsee jira. Kan ji'a ammajjii bara 2016 waliin wal bira qabamee yoo ilaalamu garaagarummaa dhibbeentaa 25 qaba jechuunis dhaabbanni kun ifoomsee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namummaa Ochaa wiixata 16 bara 2016 dhimma dhibee buusaa waliin wal qabatee ibsa gabaasaa dhiyeessee jira. Gabaasa dhiyaate kanaan lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 5.2 kan ta'an dhibee buusaa kanaan qabamanii jiru. Bara faranjoota 2023 keessatti lammiileen Itoophiyaa miiliyoona 4 ta'an dhibee buusaa kanaan qabamuu isaanii dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasa baatii tokko dura baaseen kan yaadatamudha. Bara 2016 ji'a muddee keessatti duutii namoota dhibee kanaan du'an 84 yoo ta'an bara
2016 jaamajjii keessa immoo namoonni dhibee buusaatiin du'an 611 kan ta'an dhibee kanaan du'anii jiru jechuun gabaasni OCHA kan agarsiisu. Naannolee Itoophiyaa hunda keessatti namoonni dhukkuba kanaan hubamaa jiran saffisaan dabalaa jiraachuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namummaa OCHAan kan beeksise. Naannolee dhibeen kun baay'inaan itti mul'achaa jiru keessaa Oromiyaan sadarkaa jalqabaarra kan jirtu yoo taatu, naannoo Amaaraa, naannoo kibba lixa Itoophiyaa fi naannoo kibba Itoophiyaa keessatti illee dhibeen kun itti faca'aa jirudha. Yeroodhaa yerootti babal'achaa kan jiru dhibeen buusaa ittisuuf dhaabbileen deeggarsa idil addunyaa mootummaaf deeggarsa taasisanis sababa danqaa garaagaraatiin rakkoon isaa mudachuu OCHAan ibsa isaatiin addeessee jira. Bakki dhibeen kun baay'inaan mul'achaa jiru keessatti hanqinni agoobaraa olaanaatu jira jechuunis waajjirichi beeksisee jira. To'annoo fi ittisni dhibee kanarratti hojjetamaa jiru laafaa ta'uun isaa rakkoo kanaaf deebiin akka hin laatamne taasisee jira. Dabalataanis gargaarsi qaamolee deeggarsa irraa taasifamaa ture hanqachuu fi odeeffannoo namoota dhibee kanaan qabaman funaanuudhaaf hanqinni jiraachuu OCHAan gabaasa isaatiin addeessee jira. Xiyyaarri Itoophiyaa si'a lammataatiif qilleensa Somaaliyaa irratti walitti bu'uuraatii ooleera. Kennaa Dirajee Bal'asaa qabdi. Xiyyaarri Itoophiyaa si'a lammataaf qilleensa Somaaliyaa irratti walitti bu'uuraa oole. Dilbata darbe xiyyaaronni daandiiwwan qilleensaa Itoophiyaa fi Emirates daangaa qilleensa Somaaliyaa keessatti walitti bu'uu ga'anii haga xiqqoof akka oolan BBC'n gabaaseera. Xiyyaaronni kunneen walitti bu'uu kan ga'aniif sababa Soomaaliyaan ajaja ifa hin taanee fi dogoggoraa kenniteef ta'u abbaan taayitaa Civil Aviation Somaliland komate. Abbaan taayitichaa xiyyaaronni lamaan balaa isaan mudachuuf turerraa kan hafan tumsa to'attoota tiraafikaa daandii qilleensa Somalilandii fi tarkaanfii qajeelaa fi si'ataa balaliistonni xiyyaaraa Itoophiyaa fudhataniin ta'uu ibseera. Marsaariitii to'annoo balallii xiyyaaraa kan ta'e Flight Reader 24 irraa akka mul'atutti battala taatiin kun mudatu xiyyaarri daandii qilleensaa Itoophiyaa Boeing 737 maaskii 8 Finfinnee irraa ka'e ol ka'iinsa faana 37 irratti gara Indiyaa Bengaaluruu balali'aa ture. Yerooma wal fakkaataatti xiyyaarri Emirates Boeing 777 ol ka'iinsa wal fakkaataatiin Naayiroobii irraa gara Dubaay balali'aa kan ture yoo ta'u battala taatiin kun mudatetti xiyyaarri Itoophiyaa ol ka'iinsa isaa gara faana 39tti ol siiquun balaa mudachuuf ture hambiseera. Baatii tokkoon dura Guraandhala 24 2024 Duwaarraa gara Yuugaandaa kan balali'aa ture. Daandiin xiyyaaraa Kaataar ol ka'iinsa akka dabalu to'attoota tiraafikaa qilleensa Soomaaliyaan erga itti himamee booda xiyyaara Itoophiyaa waliin walitti bu'uuf dhiyaatee akka ture gabaafamuun ni yaadatama jechuun Addis Istaandard gabaasee jira. Tikeetiin Autoobisii Ambassaa fi Shaggar tajaajila ittiin kennaa ture burraatii eegaluun akka jijjiiru dhaabbanni tajaajila Autoobisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksiseera. Dhaabbanni tajaajila Autoobisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee akka ibsetti tikeetii Autoobisii Ambassaa fi Shaggar kanaan dura tajaajila itti kennaa ture burraatii eegaluun ni jijjiira jechuun tajaajilli oduu Itoophiyaa gabaaseera. Tajaajilli geejjibaa hawaasaa kennamuu si'ataa taasisuuf bakka ga'umsa isaa babal'isuuf hojiiwwan dandeessan hojjetamaa jiraachuus dhaabbatichi beeksiseera. Kanaaf immoo tikeetiin kanaan dura dhimma ittiin ba'aa ture jijjiiruun barbaachisaa ta'us beeksiseera. Haaluma kanaan taarifa kiiloomeetiraa biiroo geejjibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee baasee hojiirra kan oolu ta'us ibseera. Bitootessa 19 bara 2016 eegaluun tikeetiin Autoobisii kunneen kanaan dura ittiin fayyadamaa turan abbaan birrii 15 fi 20 akkasumas immoo 25 jijjiiramuun haaraan kan qophaa'e bakka bu'uun akka tajaajila jalqabanis ibsameetti jira. Tikeetiin haaraan hojiirra oolu kunis tikeetii kanaan dura ture irraa halluu addaa kan qabu, gatii wal fakkaataa kan qabu, adda baastuu iccitiiwwanii kan qabu ta'uunis ibsameera. Dhaabbanni tajaajila geejjibaa hawaasaa Autoobisii Ambassaa fi Shaggar labsii lakkoofsa 74 muraa 2015 akka tokko taasifamu ni yaadatama. Mootummaan Keeniyaa manneen shubbisaa fi ragadaa halkanii 18,000 ol irratti tarkaanfii fudhachuu beeksisee jira. Warshaa alkoolii akka cufamu taasisuunis ibsameera. Mootummaan biyyattii araada alkoolii fi balaa sammuu hadoochuu ittisuuf tarkaanfii kana fudhachuunis himameetu jira. Mootummaan Keeniyaa daddabarsa seeraan alaa alkoolii fi balaa sammuu namaa hadoochuu ittisuuf tarkaanfii fudhatu cimsee kan itti fufu ta'uu ittaanan pirezidaantii Keeniyaa Gawaachwaan ibsaniitu jiru. Murtoo kana hordofee lammiilee biyyattii mormii mudachuu kan ibse Regret Monjoan ejjennoo mootummaa kan hin jijjiiramne ta'us eeraniitu jiru. Haleellaa shororkeessummaa Moskootti qaqqabee booda pirezidaantiin biyyattii Puutiin waamicha namummaa fi dhiifamaa dhiyeessaniitu jiru.
Halilla galma magaalaa Kirkos keessatti raawwatee hordofee pirezidaantichi haasawa arataa isaaniin yaanni namummaa fi araaraa faayidaa addaa akka qabus dubbataniiru. Halilla kanaan lubbuun namoota 130 olii darbuu fi hedduun miidhama qaamaa saaxilamuun kan yaadatamudha. Yeroo kanatti namummaa fi duudhaaleen araaraa irratti wal amanuun daraan faayidaa qabaachuu pirezidaantii Puutiin haasawa isaaniitiin eeraniiru. Tokkummaa fi ejjennoon dhaabbachuun ummata murannoo qabnas jiranitti jiru. Qaamoleen haleellaa kana qaqqabsiisan lammiilee miidhaman akka gargaaruuf tokko nu taasisaniiru jechuudhaan itti dubbataniiru. Kanneen magaalaa Kirkositti haleellaa qaqqabsiisan shakkaman gara Yukireenitti baqachuuf waytii jiran to'atamuu murtee eeggachaa jiraachuus dubbataniiru. Oduu xumuraatiin taphataan sarara gidduu garee biyyaalessaa kubbaa miilaa Itoophiyaa Alilliin Azanaa du'aan addunyaa kanarratti boqotee jira. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin duraanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Injiinar Gizaw Taklamaaram du'aan boqochuun dhagahameera. Daraartuu Garbaa bal'inaa qabdi. Taphataan sarara gidduu garee kubbaa miilaa biyyaalessaa Itoophiyaa Alilliin Azanaa du'aan addunyaa kanarraa boqote. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa fuula feesbuukii isaarratti ibsa gaddaa baaseen du'a tasaa taphataa kanaan gadda itti dhaga'ame ibsatee jira. Magaalaa Arbaa Mincii bakka addaa Limaat Safar jedhamuun beekamutti dhalatee kan guddate Alilliin Azanaa taphataa Piriimeer Liigii Itoophiyaa abdii garee biyyaalessaa ta'ee ture. Federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa taphataan kun sababa maaliin tasaa akka du'e waan jedhee hin qabu. Alilliin Azanaa irra deddeebiin garee biyyaalessaa keenyaaf filatamee tajaajila kennaa kan jiruu fi yeroo ammaa kanas taphattoota gahumsa gaarii agarsiisaa jiran keessaa taphataa eeramu akka ture ibsi federeeshinichaa addeessira. Taphataan garee biyyaalessaa Itoophiyaa kun bakka guddaa ga'a jedhamee hedduu abdatama ture. Kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Baardaar akka ibsetti Alilliin Azanaa sababa miidhamaatiin garee isaarraa adda ba'ee boqonnaatiif gara Arbaa Mincii kan deeme. Miidhama isaa kanaaf ammoo boqonnaan waan isa barbaachisuuf wiixata yookiin bitootessa 25 bara 2024 Finfinnee dhufee wallaansa argatee deebi'e. Haa ta'u malee halkan edaa bilbilanuuf bilbilameen du'a isaa dhageenye jechuun ibsaniiru. Dursaan garee kun itti dabaluun taphattoonnii fi aangaa'onni Baardaar du'a taphataa kanaan naasuu guddaa keessa jiraachuus miidiyaatti himanii jiru. Waldaan Aksiyoona Piriimeer Liigii Itoophiyaa kilabiin kubbaa miilaa magaalaa Arbaa Mincii ministeerri aadaa fi ispoortii fi kanneen biroo du'a taphataa kanaan gadda isaanitti dhaga'ame ibsataniiru. Deeggartoonni kubbaa miilaa dandeettii Alilliin dinqisiifatan baay'eenis miidiyaa hawaasaa isaanii irratti duuti taphataa kanaa kubbaa miilaa biyyattiidhaaf gahee baachuu danda'u dhabsiise jechuun gadda isaanii ibsachaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantiin duraanii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Injiinar Gizaw Taklamaaram addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Injiinar Gizaw Taklamaaram bara 1988 hanga 1996tti pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uun tajaajilu ragaan Federeeshinicharraa argame ni mul'isa. Televiziyoonni Waleefraatii oduun guyyaa irraatiif qindeeffame kana fakkaatu. Qophiileen kennaa fana mootuuf daawwadhaa. Turtii gaarii qabaadha.